Fageenyaa fi dhiyeenyarraa kanneen Hegeree Miidiyaa hordoftan daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaadhaa nageenya keenya bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isin jecha Hegeree Miidiyaarraa oduu yeroo kanaaf qabnu uummatootii oduu dursineeti isinitti himna. Ministeerri nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandaadhaa mana hidhaatii mana murtiitti oliyyannaa dhiyeeffachuutu dhagayame. Ministeeronni biyya Suudaanii fi Masriidhaa guyyaa irraa Kaayirootti wal arguun dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti marii taasisaniin hidhi kun Itoophiyaa irratti balaa guddaa fiduuf deemaa jiran. Lammiilee Itoophiyaa sadii irratti ajjechaan Ameerikaa keessatti irratti raawwatamuun dhagahame. Taphni kubbaa miilaa Itoophiyaa fi Misir gidduutti geggeeffamuuf deemu gara lolaatitti akka hin jijjiiramne sodaa qabaachuu warri Suudaan dubbatanii. Kunneen hangafoota oduutii amma gara bal'ina oduutti dabarra. Gaafa muddee 22 bara 2023 waggaa lama dura mootummaan shiraan kuffisuuf socho'aa jira ja'amee to'annaa jala kan oolfame miseensi caaffee Oromiyaatii fi ministeerri nageenyaa mootummaa federaalawaa duraanii obbo Taayyee Dandaa himannaa irratti baname 5 keessa himannaa 3 mana murtiitti kan dhiyaate hoggaa ta'u himannaan 2 ragaa ittisaa ifirraa falmeen himannaa irratti dhiyaate 3 ammoo dhaddachatti dhiyaate ture. Himannaalee ifirraa falman lamaan shororkeessitoota shanee waliin hidhata qabda kaja'uu fi fonqolcha mootummaa yoo ta'u himata 3 meeshaa waraanaa seeraan ala manatti qabamu akkasumas jechoota kaka'umsaa dubbachuun mootummaa irratti jeequmsa kaasuuf yaaleen yoo himatamu obbo Taayyee Dandaadhaa ragaa ittisaa nabii kan je'ee mana murtiitti dhiyeeffate keessa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Addunyaa.Sep.4 dhaddacharratti akka dhiyaataniif gaafatuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee ragaalee ittisaa obbo Taayyee Dandaa dhiyeeffate Dr. Abiy Ahmed fi Aadde Addunyaa.Sep.4 beellama mana murtiitti odoo hin dhiyaatin obbo Taayyee Dandaa gaafa muddee 5 bara 2024 mirga wabiitiin mana hidhaarraa hiikamuun gaafa waxabajjii 3 bara 2025 deebifame hidhame. Saniin dura obbo Taayyeen odoo aangoo ministeerummaa irraa hin kaafamin muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangoota mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqa jabaa dhiyeessaati ture. Keessumattuu rakkoo nageenya naannoo Oromiyaatti babal'ataa deemeef mootummaan ifii isaatiif keessa tajaajilaa ture irratti itti gaafatama kenneeti ture. Ministeerri nagaya Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan ture obbo Taayyeen aangoo irraa kaafamuu hordofee jecha jabaadhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qeequudhaan gaafa muddee 10 bara 2023 waraqaa ragaa aangoo irraa kaafamuu waajjira ministeeraa irraa itti barreeffamuu gaggeessummaa gadhiisuun hidhaa bu'ee ture. Turtii waggaa tokkoo fi cinaa booda mana hidhaa irraa eega gadhiifameen yeroo lammadaaf gaafa waxabajjii 3 bara 2025 mana hidhaatti deebifame. Kanumaanis hanga ammaatti obbo Taayyee mana murtiitti hin dhiyaanne. Guyyaa irraa ammoo obbo Taayyee Dandaa sababa mana hidhaatti deebifameef mana hidhaa irraa iyyannaa dhiyeeffachuutu dhaga'ame. Obbo Taayyeenis iyyannaa isaa karaa qajeelfama seeraa hordofeen akkasumas karaa qabeessa ta'een akka laalamtuuf gaafateet jira. Haa ta'uutii malee hanga ammaatti ol iyyannaa obbo Taayyee Dandaa ilaalchise manni murtiitis dabalatee manni hidhaa deebisaa tokkollee kan hin kennin ta'uu isaati. Masrii fi Suudaan hidha haaromsa Itoophiyaa guddichi Itoophiyaan laga Abbaay irratti ijaaraa jirtuu fi eebbisuuf jirtu biyyoota baanaa irratti balaa walirraa hin cinne fiduuf ta'a jaan. Ministeeronni biyyoota lameenii guyyaa irraa fulbaana 4 bara 2025 Kaayirootti wal arguun marii taasisaniin ibsa walootis baasaniiti jiran. Itoophiyaan ijaarsa hidhichaa xumurtee eebbisuuf yeroo qophooytutti ministeeronni dhimma alaa fi jallisii biyyoota lamaanii Kaayirootti wal arguudhaan walgahii booda ibsa walootis kennanii yaaddoo qaban ibsaniiti jiran. Ibsi waloo ministeerotaa guyyaa irraa kennaniin hidhichi akkaataa seera idil addunyaatiin tasgabbii bishaan Naayil Baay irratti balaa itti fufiinsa qabu ta'uuf deema jechuudhaan dubbatan. Ministeeronni biyyoota lamaanii walgahii Kaayirootti ta'an irratti hidhichi seera addunyaa cabsuu fi biyyoota yaagadii jiraniif balaa guddaa kan fidu ta'uu ibsaniiti jiru. Biyyoonni kunneen Itoophiyaan hidhicha bishaanii guutuuf tarkaanfii gama tokkoo fudhatte jechuun mormaniiti jiran. Bishaan kun fedhii biyyoota tokkootiin kan hin murtoofnee fi hin qoodamne ta'us ibsa isaanii keessatti cimsanii dubbataniiti jiru. Haa ta'uutii malee hidhi kun waggaa 14 hojjetamaa turuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 4 bara 2018 bakka hooggantoonni Afrikaa affeeramanitti kan eebbifamu ta'uutu eegama. Walgahii biyyoota lamaanii Kaayirootti taa'ame irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif, ministeerri bishaaniif jallisii Haanii Iswaalim, ministeerri dhimma alaa Suudaan Umar Saddiq, ministeerri qonnaaf jallisii Ismaat Qureeshii faan hirmaataniiti jiran. Masrii fi Suudaan Itoophiyaan waliigaltee dirqisiisaa malee dandee hidha kan akka hin guunne irra deddeebiin akeekkachiisaniiti jiru. Masriin hidhi hundeessii bishaanii ni hir'isa jechuun yaaddoo isii irra deddeebitee kan ibsite yoo ta'u, pirezidaantiin Alsiisiin dhiyeenya kana qoodinsi bishaaniitiin biyyi isaanii akka miidhamtu gonkumaa kan hin eeyyamne ta'uu dubbatee ture. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana hidhichi xumuramuu isaa sababeeffachuudhaan haasawaa televezyiina biyyaalessaa irratti taasiseen dhangala'aan bishaanii gara Masriitti akka hin hir'anne hime bishaan yeroo biraa caalaas amma kan Masrii seenaa
jiru ta'uu dubbate. Itti dabaluunis biyyoonni hidhichi dhangala'aa bishaan laga Abbayyaa hir'isuu danda'u irratti marii dippiloomaasii seenan gara fuulduraatti waldhabdee isaanii akka hir'isu abdii qabnaa jedhan. Ministeeronni Masrii fi Suudaan ibsa kamisaarraa kennaniin barbaachisummaa wabii bishaan biyyoota lamaaniif qabu irratti waliigaltee irra ga'uu isaanillee beeksisaniit jiran. Biyyoonni lamaan mirga guutuu bishaanii eeguu fi bu'uura waliigaltee miseensummaa bara 1959 fi seera idil addunyaa qajeeltoowwan dantaa waliiniitii fi mirga walqixxummaa kabajuuf waliin hojjechuuf fedhii qabanis ibsaniit jiran. Biyyoonni lamaan hirmaanni bishaanii tokkoof kan hin qoodamne ta'uu ibsanii murtee gam tokko fedhii bishaan baha Naayil beeziin irratti dhiibbaa geessisuu kamuu kan hin fudhanne ta'uu akeekkachiisaniit jiran. Lammiilee Itoophiyaa sadi irratti ajjechaan Ameerikaa keessatti irratti raawwatamuun dhagahame. Biyya Ameerikaa magaalaa Sinsiititti namni dhuunfaa tokko lammii Itoophiyaa sadi ajjeesuun ofii isaatis yaalaaf osoo deemaa jiru lubbuun isaa darbuun dhagahamee jira. Lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman kunniin sadan maqaan isaanii Ba'imnet Darrasee, Eden Addunyaa fi Feeben Addunyaa jedhamuun kan beekaman yoo ta'u, ajjechaa suukanneessaa kana dargaggoota kanneen irratti namni raawwate Saamu'eel Herkisan dargaggoo jedhamudha. Ba'imnet Darrasee dargaggeessa umriin isaa waggaa 27 yoo ta'u, Eden shamarree ganna 22 fi Feeben immoo mucattii ganna 20ti. Namni dhuunfaa lammii Ameerikaa ajjechaa kana raawwate dargaggeessa ganna 26 ta'uu kan ibsame yoo ta'u, namni kun miidhaa kana erga raawwatee booda of ajjeesuuf osoo yaalaa jiru hospitaalatti yaaliin taasifamaa fi osoo jiru lubbuun isaas dabalataan darbuun isaa dhagahamee jira. Poolisiin magaalichaa hanga ammaatitti sababii ajjechaa kana maal akka ta'e adda baafachuu akka hin dandeenye kan hime yoo ta'u, qorannoo itti fufiisaan raawwataa jiraachuu isaa kan himame yoo ta'u, lammiileen Itoophiyaa sadi Ameerikaa keessatti ajjeefamanii jiru. Taphni kubbaa miilaa Itoophiyaa fi Misir gidduutti geggeeffamuuf deemu gara lolaatitti akka hin jijjiiramne sodaa qabaachuu warri Suudaan dubbatani. Tapha kanaan wal qabatee biyyoonni lamaanuu walitti dhaadataa kan jiran yoo ta'u, warri garee Firaa'oonotaa tapha lamaan hin mooyamnu yoo jedhan, warreen garee Itoophiyaa kubbaa kana mooyannee eebba hidha haaromsaa Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti uummata Itoophiyaan bal'inaan wal argina yoo jedhani, gareen taphattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa taphicha irratti hirmaachuudhaaf magaalaa guddittii biyya Misir Kaayiroo galuun isaanii dhagahamee jira. Waldorgommii tapha darbiinsaa waancaa addunyaaf kan morkatan biyyoonni lamaanuu tapha kubbaa miilaa kana karaa rakkoo siyaasaa biyyoota lamaan gidduu jiruu fi hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa irraa kan ka'e gara lolaatitti akka hin jijjiiramneef sodaa qabaachuu warreen Suudaan yaaddoo qabaachuu kan himan yoo ta'u, eebbi laga Naayil biyyoota yaa'a gadiitti rakkoo nageenyaa fiduu mala sodaa jedhus akka qaban itti dabaluudhaan himanii jiru. Dubbii kanas haasawa dhiheenya kana ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad taasisaniin kan wal qabsiisan yoo ta'u, Itoophiyaan hidhicha osoo waliigaltee irra hin gahin eegaltee hidhicha osoo waliigaltee irra hin gahin xumurtee kan jedhan yoo ta'u, dhiibbaa irratti fiduu hin oollu sodaa jedhus akka qaban kan jedhan warroonni Suudaan. Qolannaa dubbii kanaatiif ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Habtaamuu Ittafaa Itoophiyaan hidha haaromsaa irraa waan caalu hojjechuu akka dandeessu irraa hubannee jirra jedhani. Kanumaan wal qabatee taphni kubbaa miilaa jimaata boruu galgala keessa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatitti Itoophiyaa fi Misir gidduutti geggeeffamu biyyoota lamaan gidduutti xiyyeeffannoo guddaa addaa argatee eegamaa jira.